Mangisti maalidha torbaan lama kana keessatti ummanni keenya 500 ol ajjeefame ummanni keenya 400 ol buqqaafame ummata kana deebisanii ijaaruudhaaf wanti mangistiin jedhe tokko jiru oma caluma jedhe akkuma keenya mangistiin keenya waa'ee misoomaasa TV'n keenya TV'n naannoo Oromiyaa OBN waa'ee Malkaamuu Tabajjee waa'ee Alamaayyoo Galaagayaasa maalidha Mangisti ati eenyuun bulchaa jirta ummata Oromoo moo ummata Bujumburaaf Burundi bulchaa jirta akkuma Keenyaa cal jette ato ara Mangisti waa jedhi ummanni rakkachaa jira ara Mangisti waa jedhi adaraa eeggi ganda tokko arrabsa taanaan waliin gadhiisnu baay'ee biyya keessa jirta taanaan wal ajjeesna brother biyya alaas jirta taanaan wanta godhamu qabu hunda ni goona wal biraan dabarru ammaa booda kana quba qabaadha waan dubbachuu barbaadu ajenda baay'ee ajenda geeddaraa jira ajendaan guddaa irraanfatamuu qabne namoonni wallaggaarraa lammiileen keenya wallaggaarraa buqqa'an they need help gargaarsa hatattamaadha barbaadu so we have to work on it amma namoota biyya keessa jirtaniif dhaabbanni miti mootummaa tokko obsaa faana saasofneerraa obsaanis hin beekaa nyaata sassaabu jalqabeera bolee kennaa hoteelitti dha nyaata uffata diaper modes waan gargaarsa hatattamaaf ta'u hunda sassaabaa jirra ammaaf nyaataaf waan kana sassaabne deemuuf jirra jechuudha hundumti keessan kanarratti utoo participate gootanii na kanarratti haasa'uu qabna mubeeko kanarratti hundumti keenya kanarratti haasa'uu qabna ummanni gargaarsa hatattamaa barbaada now bak ammaaf gargaarsa hatattamaa amma barbaaduna like long term plan keenya otoo amma haasa'uu baanne focus kan gochuu qabnu amma lammiilee kana akkamitti qaqqabuu dandeenya isa jedhu irratti sirriitti otoo haasofne ayye yaada bareedaadha chuko mee firaawoliin isin deebifnaa sila waan ta'e dubbatee ture waa'ee gargaarsa hatattamaa kanarratti Maki. Okay, awanan dubbachuu sagaleen ni dhagaamti. Inchichadhamoo akkam meedhi dubbadhuuti. Su danda'ame immoo tolee ta'e deeqaa tokko Alex kun dubbatee tuubee yeroo hedduu galee gadi ba'a. Moderator kennimee mube moderator. Tole dubbadhu inchichita dubbadhu. Ni ciccita. Amma sirrii jiran. Dubbadhu Maki dhagaama dubbadhu. Okay, galata hundi keessanuu warra asirratti argamtan hundi keessanuu wanni dubbachuu barbaadu waan guddaa waan hunda haasofnee jira. Ajandaa keenya bira silaa dabaruu baanee natti tola. Namoonni hedduun yaada kennachuudhaaf waan as bira ta'aniif maal irratti mari'achuu dhufne gizee hedduun marii ni eegalla garuu waan irratti mari'annu dhiisne waan biraa haasofne jechuudha. Ganda biraa keessa seenna. Kuni asbiratti immoo lubbuu namaa achitti lubbuu namaatu badaa jira ummanni beelaan dhumee ciisu jira ummata beelaan warra bishaan osoo barbaadu du'eerra dhaabbanneeti ajandaa biraa akka haasa'u jirutti yaadaan ummata dhumu jiru kanarra dhaabbannee hatattamaan ummata kana dhaqqabuu waan qabnuuf waan ummata kana dhaqqabuuf wal agarree waanuma kanarratti qofa haasa'uu qabnaa jeetiin yaadaan akka kiyyatti deebiitiin seenamuu beekii yana biraa galchuu okay. Tole Makiiko tole yaada keenya toopikii keenya irraa deemnudha ni makiin jettee dhugaadha sana keessaan baanu amma gargaarsa hatattamaa nu barbaachisa ummata keenya kufee jiruuf waan akkasiiti kafiloon illee hundinuu kaasalma jiru jabaadhaa caffeeraamis ergadhu dubbadhu Alex ani siif ba'ee namni haa dubbatu boodarra deebinee gallee waan taasa'u qabnu jiraannaan ni ayyee yaada bareedaadha tole Rache. Ani mau Alex dubbatu. Galu Rachen. Nama lama faatu rootee taata uti namoonni isaan jala yaa'anii deemanii dhufanii. Dabaree Rachen. Akka jiran beekanii.